nagaa bultanii anillee nagaa guddaa isaa qaba. Maasha Allah, rabbii alamaatiif galanni haa ga'u. Ergaa guddaa tokko qabadhee dhufee jira. Ergaa kana akkuma isin dhaqqabeen koppii linkii godhaa, sheer godhaa, nama baay'eedhaaf daddabarsaa, keessattuu musliimotaaf koppii linkii godhaa jirtu, sheer godhaa jirtu. Jazaakallah khairan. Ergaan kunillee Isaan ilma rabbiiti miti jedhanii namoonni amanan jiru. Amanuurra kan darbe kan biroos kan barsiisan jiru. Isaan ilma rabbiiti miti jedhanii amanuun waan salphaa miti. Dubbiin jannata nama dhabsiisa, balbala jannata namatti cufsiisa. Kanaafuu minaalbaat cubbuun baay'een isaa dhiifama qaba. Isaan ilma rabbiiti miti jedhanii amanuunii fi Isaan ilma rabbiiti miti jedhanii barsiisuun cubbuu dhiifama hin qabne jechuudha. Akkasitti amanuu jechuun si'ool nama galcha, abidda gahannam keessa nama galcha. Cubbuu guddaa, cubbuu dhiifama hin qabne jechuudha karaa biraatiin. Isaan ilma rabbiiti gaafa jennu rabbiin haadha manaa qaba. Rabbiin haadha manaa irraa ilma argate jechuu miti. Dhugaan isaa akkasitti miti. Kitaaboleen illee ka barsiisan. Isaan ilma rabbiiti gaafa jennu Isaan kalimaa rabbiiti jechuudha. Isaan ilma rabbiiti gaafa jennu Isaan jecha rabbiiti jechuudha. Isaan jecha rabbiiti gaafa jennu immoo rabbiin addunyaa kana ittiin kan uume, rabbiin uumama hundumaa ittiin kan uume, samayiif dachii tana ittiin kan uume kalimaa isaatiin, jecha isaatiin uume jechuudha. Isaan jecha rabbii yookaan immoo kalimaa rabbii ta'uusaa Qur'aan Suuraa Imraan 3:45 irratti akka jedha. Yaa Maryamu inna Allah yubashshiruki bikalimatin minhum ismuhu almasiihu Isaa. Maal jechuudha yoo jenne rabbiin jecha isa biraa ta'een, rabbiin kalimaa isa biraa ta'een si gammachiisa Maryam, maqaan isaa almasii Isaa. Kanaafuu maqaan isaa almasii Isaa kan ta'e kanaan, jecha rabbiin biraa ta'e kanaan, sagalee rabbiin biraa ta'e kanaan rabbiin addunyaa tana uumeera jechuudha. Kana jechuun maal jechuu karaa biraatiin Isaan rabbi jechuudha. Isaan jecha rabbiiti yoo ta'e Isaan rabbi jechuu. Isaan akkasitti amanuu qabna malee ganaa baayoloojikaalii haadha mana, ilma, ijoollee akkasi jedha. Dubbiin akkas miti, tapha akkasii miti dubbiin. Isaan jecha rabbiiti, Isaan sagalee rabbiiti, Isaan kalimaa rabbiiti. Rabbiin waan hundumaa ittiin kan uume isa kana jechuudha. Injiila Yohaannis tokko lakkoofsa 1-3 gaafa ilaallu wanta hundumaa dura sagalee ture jedha. Sagaleen kun rabbi bira ture, sagaleen kunillee rabbiin ture. Wanti hundinuu isaan ta'e, kan ta'e keessaa isaan ala kan ta'e tokkollee hin jiru. Waa hunda kan uume sagalee kana. Sagaleen kun eenyu yoo jettan Isaa. Sagaleen kun inni kam yoo jettan almasiihu Isaa. Isaa jechuudha. Kamitti mirkaneeffannoo jettan foon ta'ee dhufe kaa. Injiila Yohaannis 1:14 irratti sagalichi kun foon ta'e jedha. Maaliif foon ta'e yoo jettan immoo nama ta'ee banii Aadam cubbuudhaan kan kufe kana cubbuu irraa fayyisuudhaaf dhufe. Karaa itti argisiisuudhaaf dhufe.
karaa biraa itti mul'isne. Karaa biraa ilaalaa hin jenne. Karaan qajeelaan sanii karaa sana hordofaa hin jenne. Karaan ana jedhe. Dhugaan ana. Jireenyi ana. Anaan ala gara abbaa kan dhaqu tokkollee hin jiru. Dhiiroo Isaan balbala jannataati. Isaan sagalee Rabbii, jecha Rabbii yookaan kalimaa Rabbii yookaan ilma Rabbii ta'uu isaa hin amantu yoo ta'e atis hin galtu jannatatti, warri barnoota kee hordofanillee jannatatti hin galan. Kanaafuu dhugaan kana akkasitti amanii akkasitti barsiis ulfaadha.